Jirtu ilmaan Oromoodha. Yeroon keessa jirru yeroo sooshaal Assalamu miidiyaan alaikum kallattii warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Maddoolaa Miidiyaa kanneen sagantaa tamsaas kallattii gara foddaa Maddoolaa Miidiyaatiin hordofaa jirtan hundi keessanuu yooyyaa babaaroo isiniin jedheen jira. Iyyiin guyyaa har'aa sagantaa tamsaas kallattii qophii addaa keessaa gama sooshaal miidiyaa irratti mul'achuudhaan jiru yeroo ammaa kana tokkummaa ilmaan Oromoo idil addunyaa jiddu galeessa godhadhee gara foddaa Maddoolaa Buutiin kan isin biraan ga'u an obboleessa keessan falmataa roorooti. Warroonni biyyoota adda addaa teessanii gama foddaa Maddoolaa Buutiin nu ilaalaa jirtan yookaan immoo sagantaa keenya irratti yaadota adda addaa nuuf kennartan amma sirran deebi'ee galatoomaa wayyoomaa isiniin jechuun barbaada. Iyyiin yeroo ammaa kanatti Oromiyaan yeroo ammaa kanatti nyaaqota warroota Oromoo fi Oromiyaadhaaf yeroo hedduu ilaalchota gadaantummaa kennan. Sabab sablammii biyyattiitiif ilaalchota gadaanaa kennaniin yeroo ammaa kana kallattii adda addaatiin rakkooleen adda addaa fuula itti deeffatanii jiran. Rakkoo kan immoo Oromoon akka Oromootti waliin ta'e gosaan, gandaan, lagaan, amantaan, paartiidhaan yookaan immoo dhaabbilee siyaasaatiin osoo waliin qoodin diinaafoo dhaabbachuu dirqama kan jedhu marsaalee odeeffannoo kallattii adda addaatiin namuu yaadota isaa dabarfachaa jira. Iyyiin Oromoon akka Oromootti abbaa seenaa dilbii gurraacha gaafa Afrikaa kan jedhames waa malee miti. Dhuguma dubbachuuf Oromoon uummata gaafa Afrikaa keessaa saba guddaa fi seenaa guddaa qabu sirna bulchiinsa mataa isaa sirna gadaa addunyaa kanaafis sirna dimokiraasii arjoomee jira. Har'an kanas taatee biyya keenya keessatti kallattiilee adda addaatiin irra deddeebi'anii dhufaniif waloomaaf wayyooma isaa eeggatee sabni Oromoo kun irra aantummaa isaa irra deddeebi'uudhaan dhugoomsatee jira. Marreegaa har'an tana warroonni keessaayyuu yeroo ammaa kanatti mirga sabaaf sablammii dhiibuudhaaf winxirfataa jiran yookaan immoo fiinxaaleeyyiin adda addaa lola adda addaa uummata Oromoo irrattis ta'e sabaaf sablammii irratti irra deddeebiidhaan miidiyaalee isaanii fayyadamuudhaan olola adda addaa kallattiin adda addaatiin dabarsaa turanii jiran. Kanaaf immoo deebiin kan deebi'u qabu Oromoon akka Oromootti wal wajjin dhaabbatee qaawwa siyaasaa isaa kana yoo cufate wal wajjinis milkaa'uu danda'a. Taateen dhiyeenya kana keessaayyuu biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana naannoo Amaaraa irraa ka'uudhaan jechuudha hawaasa keenya irratti yookaan immoo biyyuma keenya irratti Oromoon dhugaa dubbachuudhaaf biyyumti sunillee kan isaati jechuudhaan artiistoonni Oromoo hedduun hayyoonni Oromoo hedduun irra deddeebi'aa dubbachaa jiran jechaadha. Maalii fi biyyi sun akkamitti kan Oromoo taati kan jedhu gaafii ta'uu danda'a jechuudha. Biyyiti suni parsantiin 60 jechaan Oromoon yookaan immoo parsantii 55 yookaan parsantii 50 position kan jedhamu saniin yoo ilaalame jedhe saba bal'aa gaanfa Afrikaa qofa osoo hin taane saba bal'aa biyyoota gaanfa Afrikaa 10 ol keessatti miliyoona 60 hanga miliyoona 65 ga'u saba Oromooti. Biyya Itoophiyaa qofa osoo hin taane jechaadha. Biyyoota ollaa keenyaatii fi biyyoota baha jiddu galeessaa keessatti illee jechaadha. Garuu biyya keenya keessatti population yookaan immoo parsantiin guddaan heddummina sabootaa fi sablammii biyya sanii keessatti Oromoo erga ta'erra. Sanuu lakkoofsa xiqqaan osoo hin taane lakkoofsa guddaadhaan walakkaa biyyattiitiin ta'uudhaan jechaadha. Naannoon tokko Oromooyyuu haa ta'uu baatu naannoon tokko miliyoona walakkaa biyyattii yoo qabate sabni sun saba guddaa biyya saniiti jechaadha. Kanaaf bu'uurri dinagdee biyya sanii saba sanidha. Bu'uurri dinagdee siyaasa biyya sanii saba sanidha. Bu'uurri dinagdee dippiloomaasii hariiroo biyyoota wajjin dalaguu keessatti qooda fudhatu saba guddaa biyya san keessatti argamu jechaadha. Biyya keenya Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoota addunyaa keessatti illee wanti jiru kana jechaadha. Iyyiin diinonnis kan hubachuudhaan saba kana yeroo hedduu maqaa balleessuudhaaf kallattiilee adda addaatiin hojiileen adda addaa irratti hojjetamaa ture. Garuu hawaasni keenya Oromoon akka amantaa isaatti, akka aadaa isaatti, akka seenaa isaatti, akka duudhaa isaatti, akka sirna gadaatti irra deddeebiidhaan bara 2014 jalqabee waanjoo fincila diddaa gabrummaa fi hanga xumura gabrummaatti akkasuma bara jijjiiramaa 2018 akkasuma hanga har'aatti walooma isaa wajjin eeggachaa jira jechaadha. Dhimmi siyaasaa dhimma birooti. Oromoon akka Oromootti yoo waliin dubbate, Oromoon akka Oromootti yoo waliin hojjete, Oromoon akka biyyaatti yoo waliin dhaabbate kanatti furmaata malee Oromoon gandaan wal qoodee siyaasaan wal qoodee yeroo deemni isatti deemu kanatti kuni nun barbaachisa jechuudhaan Oromoon namoonni hedduun yaadota isaanii marsaalee odeeffannoo sooshaal miidiyaa gara feesbuukaatiin namoonni hedduunis barreessaa jiranii ammas barreeffamaa jira jechaadha. Keessaayyuu armaan dura waan hubatamee hin beekneen gara tiktokiitiin namoonni hedduun Oromoo addaan qoqqooduudhaan hayyoota Oromoo kallattiilee adda addaatti addaan baasuudhaan akka isaanii ta'u faayidaa dhuunfaa isaaniitiif Oromoo fi Oromiyaa jiddu galeessa godhatanii osoo hin taane walooma Oromoo fi Oromummaa jiddu galeessa godhatanii osoo hin taane faayidaa beekamtummaa isaaniitiif jechaadha. Walooma Oromoo fi Oromiyaa diiganii gara sooshaal miidiyaatiin yeroo safuu cabsan, yeroo seenaa dabsan, yeroo heera cabsan argaa jirra jechaadha. Amman tanatti immoo sun hunduu hafeetiin Oromoon diina isatti deemaa jiru kana
diina Oromummaa fi Oromummaa jibbu kana ofirraa qolachuudhaaf afaan tokko deemne jedhaniiti yeroo sooshaal miidiyaa irratti dubbatan argaa jirra. Hedduminaanis dabalaa jira jechaadha. Akkas ta'uu qaba. Kaleessa kallattiilee adda addaatiin wal dhiibaa turree jirra, walitti gaarreeffachaa turree jirra jechaadha. Amman tanatti mootuu finxaaleeyyii latiinsa Oromummaa dhiiga Oromummaan nu jibbaniif yookaan immoo gadi fageenyaan sanyummaadhaan nu jibban, sirnaan nu jibban namoota akkasiisan dura dhaabbachuun dirqama akka ta'e Oromoon beekuu qaba. Kan keessaa rakkoo kenna hayyoonni Oromoo walitti siiqanii furachuu danda'an rakkoo paartiilee siyaasa Oromoo jidduu jiru hayyoonni Oromoo abbootiin amantaa haati siinqee irratti mari'achuudhaan nyaaqota keenya irratti fuula yoo deeffatan irra caalatti faayidaa guddaa qaba jedheetii yaada. Kanaaf Oromoon akka Oromootti hanga danda'een ammas boorus jechaadha. Namoonni fayyadamtoota sooshaal miidiyaa taatan jechaadha. Paartiileen siyaasa Oromoo bor walii galuu danda'an. Hayyoonni Oromoo bor walii galuu danda'an. Hayyoonni Oromoo har'a walii galuu danda'an. Garuu isin immootu warri sooshaal miidiyaa irratti dhaabbilee siyaasa Oromoo gargar dhiibdan yeroo hundumaayyuu faayidaa dhuunfaa keessaniitiif jechaadha. Dhimmoota dhuunfaa keessaniitiif daba seenaan dalaginaa. Dabni seenaa isinirratti galmaa'uun qabu. Sooshaal miidiyaan madda barnootaati, madda diinagdeeti, madda tokkummaati, madda aadaa eenyummaasaa kan ittiin beeksifatan, piroomooshinii gurguddaa kan ittiin dalagan malee kan walooma, biyyooma, sabooma ittiin diiganii miti kan akkasitti hubachuu danda'u qabna. Walumaa galatti rakkoo har'aa tanammootu kallattii kamiinuu ilaalcha tokkummaa keenyaa irratti fuulleffaturra dhaabbannee dhimma walooma Oromoo irratti dhaabbannee dhimma siyaasaa osoo hin taane faayidaan saba keenyaa maali? Oromoon yeroo dheeraa gannoota 150 tilmaaman gabrummaa keessatti kufee hin nafne saba abdiin kutatin saba eenyummaa isaatiin bara dhufaa darbaa sirnoota darban keessatti sirnoota baroota imperiyaala Itoophiyaa keessatti illee Oromoon sirna gadaa isaa tiikfatee abdii kutannaa malee waggaa 150 sabni falmate yoo jiraate saba Oromooti. Ammas taanaan har'as taanaan saba Oromoo kana kallattii kamiinuu utubuun yaada hawaasa keenya ijaaran yaada hawaasa qeerroo keenya ijaaran qarrittii keenya ijaaran gara dinagdeetiin gara barnootaatiin irratti hojjechuun bu'uura ilma namaa waan taateef dargaggeessi biyya ormaa jirtu qeerroon biyya ormaa jirtu shamarran manguddoon kallattii kamiinuu waloo Oromoo sirna gadaa Oromoo kan kaleessaa sirna gadaa Odaa Roobaa sirna gadaa Odaa Bultuum akkasumas odaalee hafan jechaadha. Oromoo yoo deeffate sirni gadaa sun har'an tana qaanyii kallattiilee adda addaatiin nu qunnamuuf deemu jalaa ba'uu dandeenya jechaadha. Gadaan Oromoo eenyummaa keenya, gadaan Oromoo ittiin bulmaata saba guddaa gaanfa Afrikaati. Gadaan Oromoo sirna sabaaf sablammii biyyattiitiif mirga eegsu waan taateef Oromoo fi Oromiyaadhaaf irra guddaa faayidaa qaba waan taateef namuu sirna isaa haa eeggatu. Sirnaan buluun waloomaan buluudha. Sirna gadaa Oromoo eeggachuun walabummaa Oromoo eeggachuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa kanneen sooshaal miidiyaa fayyadamtan kallattii kamiinuu carraa argattan kamiinuu waa'ee walooma Oromoo irratti haa eeggannu, waa'ee wayyooma biyya keenyaa irratti haa dubbannu. Yeroo kana jedhu siyaasa tokko deeggaraa miti. Yeroo kana jedhu siyaasa tokko jala deemaa jechuuf yaa miti. Garuu immoo faayidaa saba keenyaatii fi rakkoo biyya keenya yeroo ammaa kanatti akka sabaatti qabnu furuudhaaf tokkummaan keenya murteessaadha. Addunyaa kanarratti dimokiraasiin biyyoota hunda keessa jira. Dimokiraasiin maal kan jedhu namuu ilaalcha garaagaraa qabaatee namuu dhaaba fe'ee deeggaree namuu siyaasa fe'ee deeggaree garuu ammoo faayidaa saba isaa faayidaa biyya isaa walooma biyya isaa irratti waliif galuu. Kanaaf namuutu wanti beekuu qabnu dimokiraasiidha. Namni fedhe ilaalcha fedhe qabaachuun dirqama. Yoo waa'ee dimokiraasii hin beekne taate waa hedduutu nama afoo dhufa. Ani tarii siyaasa fedhe deeggaruun ati tarii siyaasa fedhe deeggaruun akka komiitti ilaalamuu danda'a. Sun sirrii miti. Dimokiraasiin addunyaa kanarratti erga babal'atee waggoota 100 lakkaa'ee jira yeroo ammaa kanatti jechaadha. Kanaaf biyyoota gurguddatan keessatti maatii tokko keessatti gosa tokko keessatti naannoo tokko keessatti ilaalchi siyaasaa gargari. Akkasuma biyyoota Afrikaa hedduu keessatti illee gargari. Namni waan isatti tole deeggaruun waan isatti dhufe deeggaruun garuu as biratti wanti beekuu qabnu faayidaa sabaa naamusa biyyaa heera biyyaa seera biyyaa kabajuun dirqama. Galatoomaa waan dhaggeeffataniif ulfaadhaa.